Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intersepti oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessifnaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Ashaaraan magariisummaa Itoophiyaan waggoottan 5 darbaniif hojjette agarsiisa biyyoota 130 ga'uun isaa kabaja ishee ol kaaseeraa jedhame. Ayyaanni sabaa fi sablammoota Itoophiyaa mata duree baay'inaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyoolessaa jedhuun kabajamuu eegale akkuma itti fufeetti jira jedhame. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun tarkaanfii miseensota ABO 5 irratti fudhatamaa jiruun miseensonni garichaa harka kennataa jiru jedhame. Komishiniin araara biyyoolessaa deeggarsa dhaabbata barnoota olaanoo barbaachisaa jedha. Gara dhaggeeffattoota keenyaa amma oduu bal'inaan isin dhageessutti dabarraa turtiin keessan waliin ta'u. Ashaaraan magariisummaa Itoophiyaa waggoottan 5 darbaniif hojjette agarsiisa biyyoota 130 ga'uun isaa kabaja ishee ol kaaseeraa jedhama. Ashaaraan magariisummaa Itoophiyaan waggoottan 5 darban keessatti biqiltuu biliyoona 32.5 dhaabuun jijjiirama qilleensaa addunyaaf yaaddoo guddaa ta'ee ture baraaruun ishee biyyoota 130f muuxannoo gaarii ta'eera jechuun hayyoonni Itoophiyaa tokko tokko himaa jiru. Hojii ashaaraa magariisaa Itoophiyaan dalagde yeroo ammaa kana waltajjii jijjiirama qilleensaa marsaa 28ffaa mootummoota Araboota gamtoomaniitti egzibishinii qopheessuun agarsiisa raawwatte addunyaa ajaa'ibsiiseeras jedhame. Hojiin inishiyaatii fi Dr. Abiy Ahmediin galma ga'e kun dippiloomaasii Itoophiyaa sadarkaa duraatti kan fidee fi fudhatummaa Itoophiyaa biyyoota addunyaa biratti qabdu kan ol kaase ta'uu hayyoonnii fi qorattoonni yuunivarsiitii adda addaa jiran himaa jiru. Waggoottan 3 itti aananitti Itoophiyaan biqiltuu dhaabamu biliyoona 50 ga'uuf ga'umsa guddaan hojjechaa jiraachuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjicha irratti ifoomsaniiru. Ayyaanni sabaa fi sablammoota Itoophiyaa mata duree baay'inaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyoolessaa jedhuun kabajamuu eegale akkuma itti fufeetti jira jedhame. Kabajni ayyaana kanaa mata duree baay'ina keenyaa fi walqixxummaan keenya tokkummaa biyyaalessaa jedhuun akka biyyaatti naannoo Somaaleetti kabajamaa jira. Kabajni guyyaa ayyaana sabaa fi sablammootaa bara kanaa guyyaa 5 walitti fufiinsaan kabajamaa jiru bifa ho'aa ta'een itti fufaa kan turee fi guyyaa har'aa karaa adda ta'een goolaba kan argatudha jedhame. Haaluma kanaan guyyaan jalqabaa guyyaa walqixxummaa, guyyaan lammaffaa guyyaa baay'ina keenyaa, guyyaa sadaffaan guyyaa waloomaa, guyyaan arfaffaan guyyaa ida'amuu mata duree jedhuun kan kabajame oolu yoo ta'u, dhumarratti guyyaa Itoophiyaa mata duree jedhuun karaa adda ta'een kabajamee oola jechuun tajaajilli koominikeeshinii biyyaalessaa gabaaseera. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu tarkaanfii miseensota ABO 5 irratti fudhatamaa jiruun miseensonni garichaa harka kennataa jiru jedhame. Godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun tarkaanfii miseensota ABO 5 irratti fudhatamaa jiruun miseensonni garichaa hedduun meeshaalee waraanaa hidhatan waliin harka kennataa jiraachuu ragaan godinicharraa bahee ni ibsa. Kana malees waamicha abbootii gadaa waldhabdee keessoo isaaniitti uumamee fi kaayyoon manaa ba'anii fi gochi raawwatamu faallaa ta'uun kanneen karaa nagaan galaa jiranis hedduu ta'uu qaamoleen nageenyaa godinaalee Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti bobba'an himaniiru. Bu'uuruma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Limmuu, Waayyuu Tuqaa fi Gobbuu Sayyootti bobbii tibbana raayyaa ittisa biyyaa fi qindoominni qaamolee nageenyaa akkasumas waamicha abbootii gadaan taasifame fudhachuun miseensonni ABO 570 ol harka kennachuu qaamoleen nageenyaa mootummaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti bobba'an eeraniiru. Kana malees meeshaaleen waraanaa, qawwee fi rasaasni hedduun akkasumas boombii fi shiguxii waliin to'atamuun eerameera. Kanneen karaa nagaan harka kennataa hin jirre hedduu irratti immoo tarkaanfii cimaan fudhatamaa jiraachuu qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa ibsaa jiru.
Koomishiniin Araara Biyyoolessaa deeggarsa dhaabbata barnoota olaanoo na barbaachisaa jira. Seenessoota dogoggoraa baroota dheeraaf sabab-sablammoota gidduutti afarfamaa tureen dhaalawwan hedduu akka uumamaa turan beekamaadha. Bu'uuruma kanaan Koomishiniin Araara Biyyoolessaa kaayyoon isaa inni ijoon araara biyyaalessaa milkeessuun walhubannoo dhugaa sabaa fi sablammoota gidduutti dagaagsee nageenya waaraa fiduu fi misooma finiinsuuf ergama guddaa fudhatee walitti qaban koomishinichaa ibsa miidiyaaf kenneen dubbateera. Haaluma kanaan ergama guddaa itti kenname kana milkeessuuf hayyoonni dhaabbata barnoota olaanoo adda addaa deeggarsa barbaachisoo ta'e nuuf kennuu qabu jechuunis himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabanne kanuma yeroo itti aanutti odeeffannoowwan wayitawaa ta'an kan biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Oolmaa gaarii isin hawwina.